ajjeese booddees qaama ishee guutuu akka nama shunkurtii mummurutti ishee guutummaatti cicciree yookiis kukkutee mana fincaanii keessatti ishee gate. Gaafa maatii fi firoonni ishee isa gaafatan garuu isheen gadaamee jirti yookiis kadhatarra jirti jechuun reeffa ishee mana fincaanii keessatti gatee ishee ukkaamse. Warri ishee garuu isa shakkanii gaafa gara mana isaa deeman intalli isaanii garuu ciramtee yookiis kukkutamtee mana fincaanii keessa jirti. Achis mana fincaanii keessaa lafee fi akkasumas ciccitaa qaama mucaa isaanii fudhataniiru. Waggoota hedduutiin dura garuu namni har'a ajjechaa haadha manaa isaarratti raawwatu kun nama ajjeesee manadhaa keessa kan turee fi isheenis itti deddeebitee isa gaafachaa kan turte har'a garuu harkuma isaatiin itti deebi'ee ishee ajjeesee akkasumallee ishee dhokse. Waan sukkanneessaa fi fokkisaa kanas erga irratti raawwates bilbila ishees cufee warra ishees goyoomsuuf yaaleera. Video kana hanga dhumaatti daawwadhaa, like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Waaqayyo araara nuuf haa buusu. Haranaaf sumra ga'ee maaf salphate dhugaani. Haranaaf sumra ga'ee maaf gatii dhabe dhugaani. Yoyyaa shamara kafuuni hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif haa baay'atu jecha oduu hedduu onnee namaa cabsuu fi amanuunis namatti ulfaatu akkasumas taateewwan torbee kana keessa ta'anis hedduun isaanii haamilee nama buusu. Obboleettiin keenya tokko abbaa manaa isheetiin ajjeefamtee mana shintibeetii yookiis mana fincaanii keessatti gatamtee jirti. Abbaan manaa obboleettii keenya Almaas Kunii kanaan dura nama ajjeese jedhamee mana hidhaattis dararfamaa ture. Utuma mana hidhaa keessatti darfamee jiru isheen garuu abbaa manaa kootii kaleessa jaalladheeraa jaalallee kootii waliinis bultii gaggeeffachaan ture jettee osoo nuffii fi tuffiin yookiis immoo dadhabbinitti hin dhagaamin waggoota hedduudhaafis gara mana hidhaatti deemuun isa gaafachaa dubbisaa turteetti. Erga mana hidhaatti ba'ee jaalalaan otoo waliin jiraatanii takka gaafa tokko tokkos reebuun akkasumallee lolli fi walitti bu'insi isaan gidduutti yeroo uumu isheenis mana isheetii baatee gara namootaa yookiis immoo gara biraatti baqataa turte. Dhumarratti garuu adeemsuma otoma akkasitti walitti dhufanii yeroo hedduu yeroo walitti bu'anis jaalala keessatti akkuma beekamu walitti bu'insi waan jiruuf gara biraattis osoo deemtu dhumarratti garuu carraa tokko qofa naaf kenni jechuun kadhatee jaarsa itti erguun jaarstis walitti isaan aarsee isaanis walitti araaramanii. Erga walitti araaramanii guyyaa 21 gaafa guyyaa dilbataa ishee ajjeesuun kukkutee boolla mana fincaanitti ishee gate. Maatiin ishee bilbilanii gaafa ishee gaafachuudhaaf jedhan erga mana fincaanitti gatee booddees bilbila ishee immoo harkaa fuudhee yookiis immoo erga ishee ajjeesee booddee bilbila ishee ofiisaa cufee yeroo maatiin ishee bilbilanii isa gaafatan gadaamii deemtee jirti kadharratarra jirti jechuun jechoota garaagaraatiin isaan sobaa ture. Maatiin ishee kana sakkanii gara mana isaanii yogguu dhufan Almaas intalli isaanii garuu kukkutamtee ajjeefamuudhaan boolla mana fincaanii keessatti gatamtee jirti. Ishee arganii boolla mana fincaanii keessas intala isaanii kukkutamtes fudhatanii awwaalataniiru. Barri sammaatee namni sammaatee jireenyi sammaatee gochoonni akkanisiinis baay'achaa itti fufaa jiru. Waaqayyo araara isaa nuuf haa buusu malee waan jechaa fi dubbannaas nama keessaa gata. Dhalli namaa namummaa dagataa waan dhufes namatti fakkaata. Namni egaa gaafa akkasitti abbaa manaa isaa ajjeesuu akkasuma manaa gaafa akkasitti haala sukkanneessaatiin jireenya koo naaf taate jedhee haadha manaa yookiis dubartii kaleessa jaallatee fuudhee har'a garuu kukkutee yeroo mana fincaanitti gatu akkasumas haati manaas gaafa abbaa manaa ishee
gara jabinaan ajjeestu namni namummaasaa waan dagataa dhufee namatti fakkaata. Egaa namni jaalala lagatee faallaa isaa itti fufeera. Wal jibbuu wal hammachuu akkasumas walitti naafuu jireenya isaa dagatee jireenya nama biraa waliin dhibbachuu aadaa isaa taasifateera. Uumaan nutti araaramu malee namni namummaa dagatee akkasumas waan fokkasaa fi cigaasisaa akka aadaa fi bartee godhee waan kaleessa hin jirree fi hawaasa keessattis hin baramne taateewwan yeroodhaa gara yerootti dhufanidha. Egaa wanti kun sodaachisaa fi waan guddaadha. Sababni isaayyuu dargaggeessi hedduun kan hin fuune yoo jiraatu akkasumas dargaggeettiin hedduun hin heerumnes hedduu isaaniitu jiru. Isaan kanaaf sodaa guddaa fi akkasumallee baay'ee tokko rifaasaadha. Sababiin isaayyuu dargaggeessi amanee akkamitti shamarree tokkotti lixee yookiis shamarree tokkotti dhiyaatee gaaffii jaalalaa dhiyeessuuf danda'a. Akkasuma dhiirroo yeroo akka kana ta'u dubartiin akkamitti dhiira tokko amantee abbaa manaa kooti abbaa ijoollee kooti jettis isaa wajjin jiraachuu dandeessi. Sababiin isaayyuu wantoota cigaa isaa fi fokkataa amanuufis nama rakkisan yeroodhaa gara yerootti deddeebi'amee taasifamaadha. Biyyoota biraa keessa gaafa barbaannu garuu namni seera jalatti bulas seera jalaaf tole jedhee seeraaf abboomamee seeraaf jiraata. Biyya keenya keessatti garuu wanti sun badaa fudhatama hin qabu. Namni akka mirgaatti haadha manaas ta'e abbaa manaa isa kan biraayyuu ajjeesee yeroo murtaa'ee booddee mana hidhaa seenee achumaa ba'ee jireenya kaleessaa itti fufuma. Akkuma jalqabarratti isiniif kaafne namni har'a almaaziin ajjeese kun abbaan manaa ishee kanaan dura nama biraa ajjeesee mana hidhaa keessa ture. Waggoota hedduu booddees gadhiifamee deebi'ee garuu ishee kaleessaa nyaata baattee ishee kaleessaa yeroodhaa gara yerootti dadhabeera nuffeera osoo hin jedhin gara mana abbaa manaa isheetti deddeebi'aa fi mana hidhaatti deddeebitee isa gaafachaa turte sana har'a garuu harkuma isaatiin kukkutee akka nama shunkurtii kukkututti mana fincaanii keessatti sanuu akka firree fi ollaanis ta'e warri isheen arginetti ishee ukkaamsuudhaaf yaaleera. Sanumatti dabalatee wantoota garaagaraatiin ishee goyomsaa akkasumas isheen gadaamii jirti kadhatarra jirti jechuun wantoota hedduutiin maatii ishee sobaa turuunsaa ifoomaadha. Egaa gara jabinni daangaa darbee dhalli namaa yeroo akkasitti yeroo kana argu rifatu uumamaa inni ganamaa nu uume garuu hangama akka nutti gadduu fi maal akka nun jedhu tilmaamuun fagoo hin jiru. Egaa hubannaatiin akka abbaa manaa keessan eeggattan akkasumas hubannaatiinis akka haadha manaa keessan eeggattan dhaamsa keenya. Egaa yeroo kana booddee wanti gara fuulduraatti jiru maal akka ta'uuf jirus baay'ee nama saalfachiisa. Sababni isaayyuu namni safuu fi aadaa uumaasaa dagatee waan fedhasaa fi waan qalbii isaatti dhufe waanuma yerichatti mul'ate qofa raawwachuutiin garaa seexanaa gammachiisee garaa uumaasaa garuu gaddisiisuu ittuma fufeetu jira. Barteewwan kun garuu keessattuu hedduminaan biyya keenya keessatti daran hedduu bal'achaa kan jiran yoo ta'e akkasumas namni kamuu akka amantaa isaatti gara amantaa isaatti deebi'ee uumaa isaa wajjin araara akka buusu yoo sana ta'uudhaa baate garuu ganaa waan fokkataa fi cigaasisaan kana caalullee dhufuuf akka jiru fagoo hin jiru.